Wayo. Nagaadis ma shiroo nyaattee agartee ni ka shiroo ho'aa tokko hojjedheera. Yaa jara koo margaa manatti galuu dhufuu didee. Galuu didee. Sa'aatii Feestaan kun amma jira. Isheen hin diddee. Yoo inni dhufu malee jetteetu. Irteen shiroo ishee akkas argitan yoo shiroo aara baastu argitan eenyu yaadattu? Harmee keessanii yaadattani? Is maaloo fayyoo yaadattani maaloo harmeetti hin kaasee. Indee harmee isaanii maa yaadatan maaloo seeteen tokko tokko an ba'u jira bar akkuma koonatti fakkaatu. Innaa yaa jara koo mala nuu mala margaan galuu didee. Jiraanni koo didee eegnee dadhabnaan irbaata nyaannaa inni egaa eegnee dadhabneen irbaata nyaachuutti jira. Jooniin jedhamu san sirti mucaa koo mala. Joonii miti. Jooniidha. Joonii. Innaa daawwattoota keenyaa mala nuu bala. Shiroo dhiisabbumaa shiroo hirumdee nyaatu. Amala nuu balaa isin margaa. Waa'ee margaa mala nuu maraa. Jiraa margaan beekan. Jira ishee jaarsa fayyoo. Jiraan galgala akkanatti ganamaan barrii banaayyuu gatee deemee kunoo manatti deebi'u galuu didee dhala dukkanaa'ee dhuguma isiniin jedha kanayyuu laayitii dabalannee viidiyoo waraabaa jirra sobaa hin jirru. Maal sobaa sobnee beeknamoo? Jechuun waan piraankii dhafaa warra jedhetu jira sila achirratti. Piraantii odoo ta'ee eebbaa piraankiidhaaf jettee goda sanii mucaa ishee jettee. Galgala kanaan dhufte isheen jechuudha kottu maleenna. Piraankiidhaaf itti akkamitti dhufti sila? Yaa maalumaafuu waan nuuf wanta gaafadha yookaan maal jedhama wal'aansoo qabnanneetu shiroo kana nyaachuu jalqaba. Maal goo? Shiritti afaan godhanneeti. Shirittiin garuu mi'oofti. Maayii fa'aan qaaquu sitti rukuttee. Maatti rukunni. Waa zirzirii isaa isteeziin jettee nyaattu. Itti rukutame itti dhaame maal nama dhibe amma nyaachuudha malee. Amma akka isaanii narraa ilaalanii hojjetaniif itti himtamoo dimuujii hoo? Maaliif hojjetatanii? Mallaa rabaa guutuudha warra rabaa jiranis warri Ameerikaa jirtanis Ingiliz jirtu Hani Abdallaa qofadha. Hanuu koo afaan si keenyu. Shiroo kana si erginu laata gaane? Hani Abdallaa fi Ingiliz immoo tokko eenyudha. Huumalii fa'aa jiru. Dinnichaan kee kaasee argamu maalidhaati? Dinnichaan dhadhaaseete. Dursa jechuudha ijoollee dinnicha hanqaaquu hoggaan akkasitti argu jechuudha. Dura jechuudha akka jaroonni Tigiroonni biyya keenya gaafa galan biyya isaanii dinnichi biqiluu ture. Killeenis hin jiru. Hin jiru. Laakki killee beeku. Dinnicha garuu badaan jiru waan ta'eef hoggaa dhufanii jechuudha. Nan yaadadha xiqqoodha jechuun maggaamee 83 Nyachaa odeessi qamaanni. Hoggaa afaan kan hin xiqqoodha badaan beeku. Garuu hanqaaquu lafa keessaa yaa'a biyya kanaa jedhanii deemuu dide. Maarree jira baree sirbi dinnichaan hanqaaquu seetee muuzii faadhadhaa seetee jedha. Sirbarra jira bara hojii isaanii waan isaan ta'aa turani sirba wayiirra jira. Dhugaa rabbii kana garuu anani qaama kiyyaan sammuu armee koo bira dinnicha babbareedaan biqila jaldu beektamne ishiin jaldu jirti jaldu sanitti dinnicha babbareedaa kanatu lafa keessaa akkasitti yaa'a biqila isaan immoo biyya sanaan dhufanii ganna keessa dhufan hunduma taffeeletoo sodaatu mitiire jalatti zirgif godhanii kennu achi hanqaaquu lafa keessaa yaa'an deemnu asii jedhanii ji'a lama guutuu biyya sanirra taa'an. Kanaaf isaan yaadadha hanqaaquu affeellee ugaa yaadadha. Nyaadhu qaba. Amma kun nyaadhatu si cabse. Argitanii akkatti ishee anka bakka bummoo maalum godhaamti. Mucaanuu mataa naannessaa oli har'a qawusii godhaa oli viidiyoo argitanii tumti viidiyoo ishee har'a. Biyya Arabaa deemu kan mallaan namni laguuf. Biyya Arabaa? Dhugaa garuu suma dhugumaa biyya Arabaa deemattee viidiyoo sana irratti immoo qalladda. Maafan qallada? Dandeessee hojjettaa immoo ol baatee gadi buutee. Maanoo kaayyoodha akka kaayyoo keetiif amma yeroo hundaa gadi baatee. Taap naa godhaa. Subscribe na godhaa. Akkas naa godhaa jettu humna kee odoo dhagaan jiraate dhagaa falaxxee jechuudha. Shaqasuma dhugumaa amma dandeessee anamma gorsa toondaan waan biyya Arabaa jiru sittani madaqee argeera waan ta'eef. Waan achi jiru hundumaa sitti hojii achi. Ganama bariidhaan kaatee subii jechuudha sa'aatii 11 kaata.
Kudha tokkoon kaatee nyaata ijoollee qopheessitee ijoollee mana barumsaatti ergitee uffata miiccita. Uffata too miiccitu mana qulqulleessita. Mana osoo qulqulleessitu nyaata hojjetta. Nyaata osoo hojjettu gidduutti immoo uffatoota fa'aa tokkos ta'a kaawuyyaa goota isa miicciti. Itoo hedduu hin dhiyaa hin bare hin dhiyaa gaafi immoo kunuun xinnaa jedhanii mana haadhaa si geessanii hojii hojjechiisu. Yookaan immoo mana hiriyaa madaamii deemtee hojii hojjetta. Du'aan kee kan harki kilooroksiin si kukkute kan miilli si babbaqaqe yeroo mataa filattu hin qabdu. Ijoolleen amma kan asirra ta'an yeroo hirriba isaanii kutaniitu. Kan isaan kana ilaalan yeroo tokko tokko jechuudha. Yookaan immoo bananii of bira kaa'anii yookaan wayyaa tokkosanii yookaan nyaata hojjetanii bananii of keessa of bira kaa'anii dhaabbatanii malee taa'anii ilaalan. Kan miilli jalatti qallatu jira, kan miilli dhidhiita'u jira, kan kaleen dhukkubu jira, kan of wallaalee kufu jira. An guyyaa lama of wallaalee kufe. Kan amma dandeessarree moo achuma dhaqxee kufuu barbaaddeetu jechuudha. Amma as taa'ee jechuudha kan alfayyoo as taa'ee rakkina eebbuu laaluu jedhe. Dheera dhiisii. Isuma dhugaa teessee ilaaluu si wayya malee achi teessee immoo dandeessee hin yaadattu. Humna isaas hin qabdu. Humna itti naqxee hojjettu sin qabdu isaanuu haada ta'a baanaa siin jedhanii maktaba si geessu. Kun dadhabduudha yookaan dhukkubsattuudha siin jedhu. Ariitii yeroo ati dhabdu yeroo ati hojii seeraan hojjechuu dadhabdu. Eessa fiddee haada ta'a baanaa mushkila siin jedhu kun rakkoo qabdii dadhabduudha dhukkubsattuudha fa'aa siin jedhu achi si deebisu biirootti. Achi asha'amtee kan beekuun galtatee waan ati ta'u. Kanaafuu habiibti asuma taa'eeti. Mucaadhuma kee gaafa waan fayyise. Kanaachi immoo namni si haa deeggaru bakka. Uummatichi immoo kun deeggaruu dide hundumtu ishii waadaa nama galtee nama biraa baddii. Kanan sii godha jettee nama biraa baddii. Maal goonarra ijoolleen Oromoo yoo namni bo'aa dhufe gaafa namni bo'aa dhufe sana ufanii imimmaan sirraa xaragu gogaama jechuudha. Gogaama sirraa xaragu. Borimmoo akkam taate sagaleessa boossee sanaaf furmaata argatteetti asiin hin jedhan. Deebanii viidiyoon mallee siin. Rakkoon kana amma viidiyooma yoo ilaaltaniif maali rakkoo qaba? Dhugaa waaqa. Inni ofiisa doolaarii lakkaa'aaf isin ilaallan. Birrii akkaawuntii keessanirraa boorsaa keessanirraa hin baastan. Ereen ammaa rareenaa dhugaa waaqa sila osuma of ajjeesuun kun ooluu jette dhugaa waaqa sila jechuudha. Tu akkas jedhu of hin ajjeesa guyyaa tokko jette dhugaa waaqa akkas jette. Maaliin gargaara reedhaan waan namni waan maqabuun nama gargaara. Mee kan biraa keessaa baanee kan biraa keessa seenaan keenya hunduu wantiidha. Kan Oromoo hunduu bukoodha dhiyaa caalu. Kunoo ilaali jiraan ufuu dide sa'aatiin eegaa. Kunoo asii sabbaan manaa hiikuuf. Yoo inni eegaanii isuma dhugumaa gaaffii tokko malee xirrigee biyya Arabaatti of harka. Jiraan mana wallolaa immoo hin taa'u biyya kana keessa. Mucaa kee hoo? Mucaa koo haati jirti kun akkoo. Atillee akkoo ifatte ishee anmoo hojjettutti kennee deemuu kan jedhamu siin jedhamte. Ati ijaa baay'ee ijoolleen as wal faana jiranii fi abbaanis waan jiruu fi mannis waan jiruuf. Ani immoo tokkittii kana maal godheen sararaateenyaa fi maal fidee maal barbaachisa. Garuu himaa biratti waan akkasii dhiisii yaada akkasii dhugaa waaqa. Namas kan namaa kaasu waaqadha. Argite? Amma akkoo jechuudha mana ilaalaa akkoo anna gubaa jiru jechuudha fayyoo. Anna gubaa jiru anna aarsaa jiru. Abbaan qabeenyaa hedduun jiru. Waggaa dhaxxanii ati fakkeenya biiroo isaanii dhaxxee jechuudha. Biiroo isaanii dhaquu dhiisanii miti barkoo nama nan deema jechuudha. Nama fakkeenyaaf namoonni tokko tokko ispoonsara nama godhu miti. Amma fakkeenyaaf Pappas Bilaakiin namoota hedduu ispoonsaran godha. Dhaqeen gaafadhe. Seefuu faan ta'uu bilbila isaa sii kennan anaan jedha. Ispoonsara na godhaati qabeenya keessan sinii beeksisaa viidiyoo nan hojjedhaan jedhe. Achumaan seefuu faan ta'uun silkii isaa sii kennan inni si haa gargaaru naan jedha. Waa'ee seenaa mucaa kootitti miidhaa jechuudha. Tokko jedhe. Baankii Oromiyaa immoo Oromiyaa miti Awwaash baankii ittuma na butuu didan. Amma isaan bira asuma olee saffisiisanii nama buttu. Dhaqeen biiroon magalee waan nama biiroo gaafadhee akkas naaf godha akkasin ta'a akkasitti akkasin sinii beeksisaa akkasin hojjedha jedhee gaanee jechuudha. Namoota kaan garuu barbaadaniiti ispoonsara godhu. Namni sun nama sanatu beekamaadha. Beekamaadha. Nama sanatu isaanii fayyada. Eeyyee. Faayidaadhaaf waan jedhu malee
namoota hedduu fannoon jedhan. Garuu maaliif akkas ta'aa isa jedhu yeroo hunda sammuu koo keessa na rukuta. Fakkeenyaaf amma Dinquu Dayyaas baay'een uummata Oromoo gargaara, ijoollee Oromoo gargaara, akkas godha, maal godha, eenyudhaaf ispoonsara taa'ee dhumti. Gaafaati biiroodhatti akkas gaafachiisu jettu ol sin gashan. Ottuma sin butan akkasuma bifa keessa ilaalanii, uffata keessa ilaalanii itti sin butan. Ishii Mo'aa TV asumaan sin bira yoo haa ga'u jechuudha. Ogaa sun bira ga'eeyyuu jechuudha. Iddoo biraan naa gaanii natti tola jechuudha. Amma Dooktor Gammachiis miti ani hoggan mana barumsaa hedduu qabu miti. Indoom ofii kooti odoon ta'in mucaa koo ishii jalqaba dhaloota ol guddattudha. Barumsuma akka ispoonsarii godhuyyuu dhaqeen gaafan jedhu. Bakka har'an jiru biiroon bakka akkasii eesseen jedhu bakka karuma isaallee sitti hima. Karuma ittiin itti ol seentu jechuudha bara. Kanaaf jechuudha kanarra oduma akka durii koo ta'ee jechuudha. Akka durii dhugaa rabbii faranjoota faana hojjetaa ture sa'aatiidhaan hojjedha isaa daqiiqaa takkitti meeqa akka ishiin naaf gootu nan beeka. Ati hojjettee nan faranjii sii kaffalti. Isa dhugaa? Faabirikaa Habashaa galtee hojjettu faabirikaa faranjii galtee hojjettee taana isaan daqiiqatti si amanu piroodakshinii isaanii baafta taana qixxee warra hundoonni nyaataa ture barku warra Baangilaadesh. Qixxee isaanii oomishaa Baangilaadesh jechuudha. Isaan doolaara 25 oolu guyyaatti. Hojii kun ilaalanii anaanis akka isaaniitti na oomishaa turan. Maaliif nan hojjedha? Faabirikaa huccuu Kaanshaa jedhama kun guddaa isa kana. Kan hojjette kan magaxxamu jechuudha Kaanshaa jedhama. Daftee daqiiqadhaan guyyaatti surree 500 ni gaxxamee ta'u. Ana jala hojjettoonni na jala jiran boonasii qabu. Ankoo malee odoon ta'in jechuudha. Hojjettoota 44 of jalaa qaba. Hojjettoota 44f torbeetti jechuudha. Qarshii yeroo doolaarii 25 ni hojjedhee fi guyyaatti nuti isaan torbaan guyyaatti argatu. Isaan immoo boonasii na jalatti torbeetti argatu. Namni 44 kun torbee tokkotti hin argataa jechuudha. Maal godhu eegaa? Maal godhu gammachuu carraa akkasii. Waan qayyoo fidee isumatu namarraa fuudha. Garuu namni immoo nama gargaaruun dirqama isaati. Yeroo namni kufee jiru dadhabee jirutti gargaarsi namaa yeroo nama barbaachisutti namni nama bira dhaabbachuun dirqama dhugaa. Ani kooda caalammoo ani nama deessaa jiru ani dhukkubsaa jiru maal aseetan. Ijoollee ani odoon gara yuutuubitti hin dhufin mucaa haadha ofii jechuudha. Warqii ilaan harkatti argitee beektaa warqii ati. Suma dhugaa warqii gurra kootti gurgureera. An harkaa kootti gurgureera waan an qabu hundumaatti baaseera. Yaalanis ta'e jechuudha. Kadhannaadhaanis ta'e jechuudha. Nama deessina bakka inni dura madaa'ee jiru yoo doona ga'u namni ilmoo isaatiif boolla keessan seena yoo jedhe boolla keessa hin seena. Boolla seenee hin fayyifata. Garuu akka waan mana kadhannaan geessinee akkanan waan mana yaalaan geessinee bakka piliis yoo dandeessan viidiyoo manaa ilaalaa malee bakka waa'ee kadhannaa natti hin kaasinaa kanaan booda. Isuma dhugaa kooti bakka. Isuma dhugaa dammiyyuu hoggaa baay'ate maal jedhadha? Hin hadhaa jedhama. Ani mucaa kootii dadhabeera isuma dhugaati. Bakka Waaqayyo gaafa dhufe haa dhufu. Gaafa inni dhufe haa dhufu jedheen filannoo isa dhumaa ta'anii intarneetirraa ila tokkoffaan daayipparii ishiitiif akka hin yaaddoofne. Daayippariin ishiitiif waan biraa miti waan biraan waan ittiin fooqii ijaaran jenne bara. Daayipparii ishiitiif akka hin yaaddoofne. Goyi daayippariin immoo guyyaa guyyaadhaan irra ciiftu akka ishiin hin madoofne. Daayippariin hin qaalee. Wayyaatti godhan wayyaan hin quncisa. Nama waggaa 7 sireerra ciise dhiisitoo guyyaa 7 sireerra ciiftati maal taata? Kanaaf nama deessina. Isuma dhugaa koosin hin jedha bakka ani madaa baay'ee dadhabeera amma. Ani dhufee isin baratti dhufee too gadi bahee too taphadhu akka isin na boorsitanii malee akka isin deebiftanii nama deessitaniif miti. Isuma dhugaa bakka yaalii godheera jechuudha. Yaallee jechuu koo miti mana kadhannaa geessira. Irra darbee biyyoo amantii qaba jedhanii eessa maqaansaa Abbaayii garas camiyaan dhufu. Biyyoo naa baatanii naa dhufanii biyyoo san itti dibaniiru. Hamma kanatti deemeera la. Gastaawusii eenyuyyuu galeera. Bakka nagaa kadhannaan kanaan booda viidiyoon makoo ilaaltan ilaalaa kanaan achi nama deessinaa dhugaa rabbii. Isaanis ammuma hin beekne waan hin beekne faasa'an malee.
Ini waan biraa keessa nu gashitee dhuguma. Maalan godha jechuun dhugaa kooti maaliin fayyu dhugaa isa dhugaa mucaa fayyaa baasanii guddisuun waaqayyoon hin tuquu miti. Maaliif akka akkas ta'es hin beekan. Oduun beekee malan barbaada malee yeroo hundumaa fuula namaayyuu dhaabachuu hin barbaadu gara namaatti ba'uu hin barbaadu. Dhugaa maal baatee akkoo amma kun barri fooyya'eera bar kosii baatee qabaleedhaan tadaraajjaatee bar kosii yoo kaafte akkoo maallaqa dhabar bara kana. Suma dhugaa. Akka namni waan hojii hin beekne tokko akka namni waan hojii tuffatee tokko gaafa namni nama godhu. Ani koo birrii naa kenna isaanii jedhee beeku. Gumma guyyaa har'aatti. Bakka dhiisaa amma dhiisi. Aman deebi'ini. Ah.